Kun dhandhama oduuti. Lammiileen Itoophiyaa 246 Maayinaamaar keessatti giddugaloota intarneetiin hojii gowwoomsaa hojjetaniif hojjechaa turan gara Itoophiyaatti deebifamuuf Taayilaand seenaniiru jedhe Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a kenneen. Lammiilee Itoophiyaa kanneen Maayinaamaar keessatti ukkaanfamanii jiran biroo gadhiisuuf imbaasiin Itoophiyaa Tookiyoo keessa mootummaa Maayinaamaar waliinis dubbachaa jira jedheera Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Gamtaan dhaabbilee siivikii dubartoota Oromiyaa keessatti miidhaa dubartoota irratti raawwatamuuf keessumaa bakkoota walitti bu'iinsoonni jiranitti tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu jechuun waamicha dhiyeesseera. Hooggantoonni dubartootaa neetwoorkii nagaa ijaartota Oromiyaa Finfinneetti ibsa kennaniin jeequmsoota jiran hambisuuf aangawoonnii fi qooda fudhattoonni tarkaanfii akka fudhataniif waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa ibsa jimaata har'aa baaseen waliin dubbii Yuunaayitid Isteets waliin Raashiyaan taasisaa jirtu bu'aa qabeessa jechuun dinqisiifateera. Kamisa darbe kana Tarkiitti waliin dubbii sa'aatii 6 kan taasisaniiran Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteets imbaasiiwwan isaanii gara hojii idileetti deebisuuf yaalii taasisaa jiru. Kanneenii fi kanneen biroo tamsaasa keenya har'aa galgalaa keessatti qabannee dhiyaannaa nu waliin tura.